والجالنامي والنكنامي والابتنامي ويانا كرارا قوستانيني أبصرتنيني دوتنيني أكنا كنو دوتو تبادو هدو سنرا مريدا هدو سنجالنا إمالا غيرا كيسا مراتوري إمالا مرسالا مباكين نكم مقالا نوتنغونا من مقالا باتوتي dadhabbii guddaa qabna gammoojjii keessa maraatu sagaleen kennallee tuuttee jirti garuu isin harkinaan babbareetu waan baatu harkinaan hamileen nu dhufe shaytaan ilmaan malleessaa gubata gaariifatti jirtu nu aarifatanu jirtu akkana kunuun ummata goota ummata qabsoo dhaabuu keessaa turtan qabsoo keenya kana boolatti gochuu qabnaa dhiire ilmaan taatee jirtuuni oromooniinu abbaan nu gootu hin taati addaan nu baasu hin taati amantiin akka nu fo'u hin taati hin taatiire amantiin akka nu baasu hin taati hin taatonni wantoon hin qabneeni والكرسي الكمناني كرسي بنجولا مكمناني ورمو فورميا نجارة مكمتيني أكناني أما أردت بلنو سرنا جيسوني إمبيكوني وثم كيني نركمناني فنجالت فورمو نركمناني أمي جارة شكمناني ري وتتباتو جارة شكمناني ري باتو إيماني في ملشو قمديني ري باتو إيماني في ملشو حتى كنتم بلجداتي Pintatoni warra filannoon dhufee jira filannoon bara kana murteessaadhaan uummata keenya walla keenya wal kabajna hayyuu dhagaa beekaa dhagaa jaarsa dhagaa harka ol qabadhaa filannoo bara kanaa irratti Oromoo Oromummaan ni injifata korojoo hatoo hin taatiire pintatoni korojoo puntatire puntatoni oso sanjitani korojoo puntatire letama punataneni oso kapo anjuru korojoo puntatire puntatoni oso jawre anjuru korojoo puntatire puntatoni oso jawre anjuru korojoo puntatire oso kamal anjuru korojoo puntatire oso tambar maral anjuru korojoo puntatire puntatoni oyani magale kalchitanini Awo mangga bang. Gitu. Wala na gafan gitu. Ijoollee naarsi jirtu. Ijoollee tokkoo wanta jirtu. Ijoollee tuulamaa jirtu. Ijoollee shawaa jirtu. Gootonni Harar jirtu. Gootonni Wallaggaa jirtu. Gootonni Booranaa jirtu. Gootonni Gujii jirtu. Ijoolleen Oromoo jirtu. Diinagdeen hattuu korojoon jiru miti. Abadan kanaa booda hattuun korojoo harka keessa saaphattu yoo ta'u baate qeerroon harka sirraa kutaa jedhani. Abadan hin ta'u. Inni lammaffaa abadan kanaa booda gantuu fi hattuun biyya bulchitu. Kanaa booda reeffi abbaa ta'ee abaat kiiloodha galagalee reeffaan hin bullu. Bulla hin bullu. Kanaaf maal gochuun irra jira? Qeerroon
waan hin taane hin gammanne waan hin taane hin dallanne walirratti dhiisne korojoo dhiisne gallee amma narra fayyinu narra gammanne kana duubatti dhufne adaraatiin hin jedha galatooma iddoo biraattis waan deemnuuf isin jaalanna galatooma ulfaadha. Ayyaanni kabajamoota qeerroo fi qarree magaalaa Baatuu amma gara keenyaatti deemaa jirra, badhaasaatti deemaa jirra. Asirraa naasuudhaan kennaa kan nu kennani sabaaf sablammoota keessaa hortee kuush kan ta'ani saba Maaraqoo jedhamu. Meerota kana nagaa sabni Maaraqoo jedhamu yookaan kan itti maxxanu dhabee waan nutti dhufee miti. Yookaan waan nuti jaalannee ofiif finnee miti. Kitaaba seenaa Oromoo jaarraa 10ffaa jedhu keessatti ilmaan Adooshee keessaa Maaraqoon isa tokko. Kanaaf kitaaba icciitii gadaa jedhu Muhammad Kadiiriin barreeffames dubbistanii argachuu dandeettu. Kanaaf sabni Maaraqoo kun nurra ta'eef nuu gale malee alaa baqatee waan nutti galee miti. Isaan ammoo kennaa Hamzaa